Wanni tokko nuti waan irratti waliif gallee gatii itti kennineef malee gatiin isaanii xiqqaadha yookaan gatii saruun qaban jechuudha. Kana jechuun maallaqni mataa isaatti gatii dhabus wantoota gatii qabuun jijjiirrate jechuudha beekee. Inni amma ittiin fayyadamnu kun Fiat Money jaama. Fiat Money kun jaarraa 18ffaa keessa chaayinoonni akka itti fayyadamaa turan himamullee ifaan ifatti addunyaan guutuun kan itti fayyadamuu jalqabde garuu jaarraa 20ffaa keessa. Kana jechuun amma maallaqni jira makiinaan namni hundi barbaadu sun ammoo dhabamaati deemti jechuudha. Ilumaatu akka seenaan agarsiisutti maallaqni yeroo san Jarman keessatti baay'achuurraa kan ka'e daa'imman illeen akka xalayaatti ashaangullitii ittiin tolfataniiti taphachaa turaniin. Yeroo sanitti chaalenjii Starving Billionaire jedhamu hunda kaasanii turan lammiileen biyyattii biiliyoonera beelawee akka waan jechuu barbaadaniiti. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qaroomaa fi guddina addunyaan teenya keessa dabartee fi fuuldura immoo itti imalaa jirtu funaanee isiniin gahu qophii uuda qaroominaati. Qophii keenya irraatiinis maallaqni biyyoota garaagaraa ittiin fayyadamtuu fi waan barbaanneen ittiin bitannu kun teknooloojii akkamiitiin akka hojjetamu bal'inaan waliin ilaalla. Qopheessee dhiyeessaan qophichaa Ambirraa Jamaalii hanga dhumatti nu faana turan nafeerraa teenya kabajaati. Maallaqni akkamitti oomishate dabruu keenyaan duratti maallaqni arra ittiin walirraa bitannee ittiin gurgurre kun yoomi as hojiirra ooluu jalqabe gaafii jettuuf deebisaa laachuurraa kaanu. Osoo siistemni maallaqaa gara addunyaa kanaa hin dhufin duratti wantoota bakka maallaqaa bu'anii fi akka maallaqatti ittiin bitanii fi gurguran hedduutu lafa tanarra ture. Fakkeenyaaf fardaa fi soogidda kennanii midhaan fa'aa fudhachuutu ture. Qorannoon tokko akka ibsutti ilmi namaa maallaqatti fayyadamuu kan jalqabe dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 600 jalqabeeti. Maallaqni yeroo san tures warqii fi meetarraa kan hojjetame akka ta'etu himama. Gaafiin biraa tan namoonni hedduun kaasan maaliif biyyi takka maallaqa hanga barbaadde tolfattee yookaan maxxanfattee akka barbaaddetti ittiin hin gargaaramne. Rakkataa isaanii gargaaranii kan beela'e hin nyaachifne gaafiin jettu gaafii namoota hedduuti. Gaafileen kunneen namoota waa'ee diinagdee barataniif gaafii salphaa fakkaachuudha mala. Garuu namoonni hedduun deebisaa gaafii kanaati barbaadan. Google Search irratti gaafileen kunneen yeroo miiliyoona 55 ol barbaadamanii turan. Kanaafuu gaafiin kun gaafii namoonni hedduun deebisaa isaa barbaadanii jechuudha. San duratti garuu gaafii barbaachisaa deebisaa barbaadu fakkaatu jira. Maallaqni maali? Maallaqni maali yoo jee namni si gaafate kan waa itti bitadhuu fi ittiin gurguran dhugaa jettee deebisuudha dandeessa. Dhugaadha deebisaan kee dogongora tokkollee hin qabu garuu karaa biraatiin babal'ifnee yeroo ibsinu maallaqa jechuun waan mataa isaatti gatii tokkollee hin qabne jechuudha. Kana jechuun wantoonni maallaqaan binnee fayyadamnu hedduun gatii mataa isaaniitti qaban. Haa ta'u malee maallaqni mataa isaatti waan gatii hin qabne ta'ullee wantoota gatii qabaniin jijjiiruudha dandeenya. Fakkeenyaaf maallaqa yoo keeshaa qabaattee ittiin nyaachuu, ittiin uffachuu fi waan feeteen bitachuudha dandeessa. Kana jechuun maallaqni mataa isaatti gatii dhabus wantoota gatii qabuun jijjiirrate jechuudha beekee. Maallaqni gatii mataa isaa akka hin qabne sirriitti ibsuudhaaf fakkeenyi biraa maallaqa hedduu borsaa guutuu qabattee osoo dooniin imalaa jirtu galaana walakkaa odola jirurra akkuma geesseen yoo dooniin si jalaa badde kophaa kee maallaqa qofa qabattee faayidaan inni siif kennu maalime? Lafa namni irra hin jiraanne hawaa irratti hin gurguramnee fi irraa hin bitamne maallaqni gatii mataa isaa ni qaba? Hin qabu. Gara biraatiin odola bishaan jidduu jiru kanarraa maallaqa dila kana qabattee osoo jirtu roobaa fi aduun sitti buutee beelaa fi dheebuun yoo sitti hammaatte maallaqni humaatiif hin godhu. Garuu osoo galaana kana cinaa deddeemtu muuzaa fi firii mukkeenii garaagaraa yoo argattee murtee nyaatte osoo maallaqatti naajamin beela baatee rakkoo furatte jechuudha. Kanaafuu maallaqni bakka wanni inni bitu hin jirretti vaaliyuun isaa hin jiru jechuudha. Wanni tokko nuti waan irratti waliif gallee gatii itti kennineef malee gatiin isaanii xiqqaadha yookaan gatii saruun qaban jechuudha. Gara gaafii jalqaba kaafnetti yeroo deebinu maallaqni akka irraa kanatti bifa xalayaatiin maxxanfamee ittiin tajaajilamuu dura akkam ture yookaan akkamitti namoonni bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa turan. Dur osoo siistemni maallaqaa irraa kun hin jalqabin dura koomodiitii manii waan jedhamutu ture. Kana jechuun meeshaalee akka maallaqatti fayyadaniin bittaa fi gurgurtaa gaggeessuu jechuudha. Wantoota akka soogiddaa, fardaa, meeshaalee waraanaa, midhaan tokko fi albidoota garaagaraa akka maallaqatti dhimma ittiin bahamaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf farda kennanii midhaan fudhachuu,
soogidda kennanii meeshaa waraanaatiin jijjiirrachuu akkasumatti midhaan gosa biraa kennanii gosa harkaa qaban addaatiin jijjiirrachuu faasu ture. Siistamni daldalaa fi jireenyaa kun addunyaa irratti mijaa dhabaa dhufnaan siistama biraatiin bakka buufamuu jalqabe. Innis reprezentaatiiv manii isa jaamuutu jalqabe. Kunis sirna maallaqaa bakka buufamaa jaamuun beekama. Sirna kana keessatti addunyaan kan akka maallaqatti dhimma ittiin bahaa turte warqii yookaan dahaba ture. Namni tokko yoo warqii qabaate gara baankii erga geesseen booda baankiin sanada barreessee laataaf. Namni kun mana baankiirraa dahaba giraama hangana qabaa xalayaa jettu qabatee gabayaa deemee waan barbaadu bitata. Xalayaa san abbaa waa irraa bitateef dabarseeti kenna jechuudha. Inni meeshaa san gurgurate ammoo sanada saniin mana baankii deemee warqii hanga isaa barreeffame san baafata jechuudha. Inni har'a addunyaan ittiin fayyadamaa jirtu kan xalayaa kun yoo maali? Inni amma ittiin fayyadamnu kun fiat manii jaama. Fiat maniin kun jaarraa 19ffaa keessa chaayinoonni akka itti fayyadamaa turan himamullee ifaan ifatti addunyaan guutuun kan itti fayyadamuu jalqabde garuu jaarraa 20ffaa keessa. Fiat kaarensiin akka gatii qabaatuu fi beekamu kan godhe mootummoota biyyoota gurguddatanii yeroo ta'u waliigaltee isaaniitiin maallaqa bifa barbaadaniin xalayaan yookaan sibiila maxxanfataniiti ittiin dhimma bahan jechuudha. Gaafiin biraa kana sitti ka'uu danda'u garuu eega mootummoonni waliif galanii maallaqa maxxanfatanii maaliif maallaqni biyyoota hundaa gatiin isaa walqixa hin taane kan jedhudha. Kana kan murteessu ikoonoomii biyyattiiti. Beezik ikoonomiin akka lafa kaayutti dhiyeessi yeroo dabalee barbaadamiinsi gabayaa ni hir'isa. Gatiin meeshaa saniitis gabbu'a jechuudha. Haaluma kanaan kaarensiin meeshaa sanarratti dhangala'ees gatiin isaa xiqqaataatti deema jechuudha. Kanaafuu hanguma naannawiinsi maallaqaa dabaluun gatiin isaa gabbu'a. Haala kanaan biyyiti biraa maallaqa isaanii yeroo biyya sanitti ergan irraa bitan garaagarummaan gatii kaarensii mul'ata jechuudha. Gara biraatiin ammoo dhiyeessiin meeshaa gurgurtaa yoo xiqqaate barbaadamummaan isaa ni dabala. Gatiin isaatis ni qaalawa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan miiliyoona dhibba yoo lammiilee biyyattiitiif kenne isaan hundi makiinaa qaqqaalii barbaadan ittiin bitatan makiinaan sun osoo nama hunda waliin geenye magaalarraa dhumti jechuudha. Hanguma namni hedduun barbaaduun ammoo gatiin makiinaa sanii dabalaa deemti. Warshaan makiinaa sanii makiinaa qaalii tana namoonni hedduun ni bitan jee waan hin yaadiniif hanga muraasa qofa oomisheetti lafaa qaba waan ta'eef yeroo takkatti namoota dila kanaaf hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu makiinaan duraanuu qaaliidha. Daranuu yeroo muraasa keessatti dachaa hedduudhaan dabaluu danda'a. Kana jechuun amma maallaqni jira makiinaan namni hundi barbaadu sun ammoo dhabamaati deemti jechuudha. Mootummoonni biyyoota hundaa maaliif maallaqa hanga barbaachisu maxxansanii uummata isaaniitii fi biyya isaanii hiyyummaa jalaan baafne duuba gaafii jettuuf ammoo mootummaan biyya takkaa maallaqa ikoonoomii biyyattirra guddaa maxxansuun balaa hamaadhaaf biyyattii saaxila. Bara 1920moota keessa Jarmanitti balaan ikoonoomii akkasii mudatee ture. Biyyatti Jarman yeroo rakkoo ikoonoomii keessa seenanitti wanni isaan godhan maallaqa baay'inaan maxxansuudha ture. Inumaatu akka seenaan agarsiisutti maallaqni yeroo san Jarman keessatti baay'achuurraa kan ka'e daa'imman illeen akka xalayatti ashaangullitii ittiin tolfataniiti taphachaa ni turaniin. Dhuma bara 1923 keessa biyya Jarmanitti namoonni yeroo meeshaa bituuf gara gabayaa deeman gaariidhaan baataniiti dhiibaa deemuu turan. Inumaatu hattoonnillee yeroo sanitti maallaqa irraa gannaqaniiti gaarii qofaatanii deemuu ni turan. Maallaqni ba'aa faayidaa hin qabne akka ta'etti waan gabbu'eef jechuudha. Barootuma dhiyoo dabran keessatti bara 2008 keessa biyya Zimbaabeetti wanni ta'e ajaa'iba ture. Infleeshina hamaa keessa dabree qaala'insa jireenyaa sadarkaa hamaa gubbara ga'anii turan. Noovembar 2008 keessa qaala'insi jireenyaa Zimbaabeetti 6% biliyoona 78 ture. Qaala'insi jireenyaa kan waggaa ammoo parsantii 678 ture. Kun seenaa addunyaa irratti waan takkaa dhagahamee hin beeknedha. Gaafa kun ta'u ammoo mootummaan Zimbaabuwee callisee nootii maallaqaa oomishuudha ture. Wanti ajaa'ibu mootummaan yeroo sanitti doolaara tiriliyoona 100 xalayaa takka irratti maxxansee ture. Xalayaa takka harkatti qabattee tiriliyoona 100 qaba jechuudha dandeessee jechuudha. Yeroo sanitti chaalenjii starving billionaire jedhamu hunda kaasanii turan lammiileen biyyattii biliyoonera beelawee akka waan jechuu barbaadaniiti. Egaa qarshii biliyoonoo qabaattee faxaraan nyaachuuf hin geenye biliyooneerummaan maaltiif gootire? Dhumarratti maallaqni biyyattii faayidaan qabu jaamee kosiidhaan waliin harameeti gatamaa ture. Bakka maallaqa isaanii lammiileen biyyattii yuuroo fi doolaara fayyadamuu jalqabanii turan. Infleeshina kana dura garuu doolaarri Zimbaabuwee tokko doolaara Ameerikaa tokkoo fi saantima 25 ture. Kana jechuun doolaara Ameerikaa irra caaluu ture jechuudha.
Egaa kanarraa wanni barannu biyyatti takka maallaqa hanga barbaaddu yoo oomishte liqii ofirraa kafaltee lammiilee biyyattiitiif kumtaala manatti ergitee fi faayidaa osoo hin ta'in miidhaa guddaatu ikoonoomii biyyatti dhufa jechuudha. Egaa waa'ee oomishamuu maallaqaatiin wal qabatee miidhaa fi bu'aa baay'inaan maallaqa oomishuu biyya takkaa ilaallee booda maallaqni amma waa ittiin bitachaa jirruu fi halkaniif guyyaa isa argachuuf hirriba dhabnu akkamitti oomishama laata? Warshaa akkamtu isa oomisha? Biyya kamitti ammoo oomishama waan jiru kutaa itti aanu keessatti bal'inaan laallaati. Qophiin keenya uuda qaroominaa kan irraa kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya uuda qaroominaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.